Kun kuku-kumera ministriidhaan qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa Daandii Jireenyaati. Daandiin Jireenyaa yeroo yerootti kan isiniif dhiyaatu barsiisa sagalee Waaqayyooti. Attam jirtu nagaa Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Kun kuku-kumeraadha. Har'a immoo kan nu qabannee isiniif dhiyaanne waa'ee beekumsaati. Sagalee Waaqayyoo sabni koo beekumsa dhabuudhaan badee jedha. Beekumsi kun isa qaba. Beekumsa Waaqayyooti immoo beekumsa biyya lafaati. Isa kana walii wajjin ni ilaalla. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa Hoziyaa raajichaa boqonnaa 4 irra kan jiru irra dhaabbannee dubbii kana ni ilaalla. Lakkoofsa 6 irratti kan argamudha. Sabni koo beekumsa dhabuudhaatiin badee yookaan immoo balleeffamee jedha. Hiikaa afaan Oromoo Saaraa irratti immoo sabni koo karaa ittiin na beeku waan dhabeef balleeffamee jedha. Beekumsi kun isa kamimee walii wajjin ni ilaallu. Achoo boqonnaa 4 keessatti lakkoofsa 1 irratti yoo ilaalle maal jedha? Sagaleen kun kan inni dubbatamu saba Israa'el warra biyyicha keessa jiranitti. Saba kanaatiin maal jedha Waaqayyo? Yaa namoota Israa'el biyyicha keessa amanamummaan jaalalli Waaqayyoon beekuun waan hin jirreef jedhetu jalqaba. Beekumsi inni jedhu kun egaati waa'ee beekumsa Waaqayyoon beekuuti malee waa'ee beekumsa isa biyya lafaa, isa waa'ee ogummaa biyya lafaa, isa waa'ee falaasamaa, isa waa'ee teknooloojiidhaan deemuu yookaan isa waa'ee guddina ogummaa biyya lafaa miti kan inni jedhu ture yeroo sanatti. Inni jedhu beekumsa Waaqayyoon beekuuti. Sabni koo na beekuu waan dadhabeef, namni koo karaa ittiin na beekuu waan dhabeetiif balleeffamee jedha iddoo kanatti. Egaa sabni kuni saba Waaqayyooti. Saba Waaqayyoo kakuudhaan biyya Gibxiitti isaan baasee itti dubbachaa barsiisaa akkuma seera Musee yeroo ilaallu waan sagalee Waaqayyoo keessaati waan isaan beekan waa'ee Waaqayyoo baay'eedha. Sabni kunoo saba Waaqayyooti akkamittiin beekumsa Waaqayyoo kana dhabuu danda'an? Dhugaadha, sabni kuni saba Waaqayyoo wajjin ture. Saba Waaqayyoon fo'atame, saba Waaqayyooti, saba kakuuti. Saba humna Waaqayyoo arge, hirree Waaqayyoo argaa ture. Ofii isaaniif abboonni isaanii, abboota isaanii kan Waaqayyootiin beekan, Waaqayyoon kan argaa turan, hirree Waaqayyoo kan hubatanidha. Waaqayyo isaanii wajjin ta'uudhaatiin dinqii adda addaa keessa isaan dabarseera. Erga Abrahaamiin waamee saba kakuu godhatee, saba kana fo'atee jalqabee, amma gabrummaa Gibxii jalaa isaan baasee galaana sana keessa humna Waaqayyummaa isaatiin isaan dabarsee biyya kakuu biyya aannaniif damma burqisiisu sanatti isaan galchee kana hundumaa arganiiru Waaqayyoon beeku turan. Garuu mee iddooma sana ilaallu mee lakkoofsa 6 irra jiru boqonnaa 4 Hoziyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkana jedha. Sabni koo karaa ittiin na beeku waan na beek balleeffame ati ana beeku tuffattee waan niifteef jedha. Hin tuffatani hin dhibemiti sagalee Waaqayyoo sana dhaban miti yookaan immoo Waaqayyoon beekuu dhaban itun ta'in wallaalan itun ta'in tuffatanii jechuudha. Hin tuffatan yookaan immoo reject godhanii dhiisanii jedha. Sirriitti itti jiraachuu dadhaban Waaqayyoon beekuun yoo sagalee isaa yoo dubbii isaa baranidha. Isa reject godhan yookaan immoo isa tuffatanii dhiisanii jedha. Tuffachuudhaatiin kan isaan dhiisan. Tuffachuudhaatiin gara cubbuutti adeeman. Dubbii sagalee Waaqayyoo sana yookaan immoo waan Waaqayyoo isaanitti dubbate sana warri keessumaa warra lubootaa irratti kan inni focus godhu iddoo kanatti warri lubootaa sirriitti sagalee Waaqayyoo sana waa'ee Waaqayyoon baruu sana waa'ee Waaqayyoon beekuu sana isaan hin barsiisne. Lakkoofsa 8 irratti gadi bu'ee maal jedhaa? Akka isaan cubbuu hojjetaniyyuu puushii isaan godhu barbaadu hawwatu jedha. Sabni sun akka inni cubbuu hojjetu hawwu warri lubootaa jedhaan. Maaliif yoo jedhee galaa lakkoofsa 8 irratti kennaa sabni koo waa'ee cubbuuf dhiyeessu waan nyaataniif jedha. Kennaa cubbuudhaaf dhiyaatu aarsaa cubbuu nyaachuu waan barbaadaniif sabni sun akka inni cubbuu hojjetu iyyuu barbaadu turanii jedha. Corrupted ta'aniiru. Cubbuu gargar baasanii barsiisuu didan kun cubbuudha kun cubbuu miti jedhanii gargar baasu kana hin hojjetina fedha isaanii duwwaa ilaalanii barsiisu. Isa nagada barbaaduun nagaditti jedhu isa saamuu barbaaduun saamiiru isa hatuu barbaaduun haatu jedhu jechuudha. Waan har'as biyya lafaa kana keessatti ta'aa jirudha waan akkasii haala namootaa ilaalanii waan namni dhaga'uu barbaadu wanta gurri namootaa dhaga'uu barbaadu duwwaa itti himu malee cubbuu gargar baasanii hin dubbatanii turan. Kan nama dhibu iddoo kanatti saba Israa'elitti kan Waaqayyo sagalee kana ergeen Hisqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 26 irratti baroota era booda waggaa 150 booda
saba Yihudaatti yeroo inni dubbatu argina sagalee kana fakkaata. Sagalee inni warra Yihudaatti dubbatu maal jedhaa lakkana jedha. Boqonnaa 22 lakkoofsa 76. Luboonni ishee jedha. Lubooti eewu luboonni Israa'el Yerusaalem. Kan warra Yerusaalem gaamma jechuudha. Luboonni ishee wanta qulqullaa'aa fi wanta qulqullaa'aa hin ta'in gargar hin baasan garaagarummaan akka jiru barsiisan jechuudha. Kun qulqulluudha kun qulqulluu miti jedhan kun cubbuudha kun cubbuu miti jedhan jechuudha. Iddoo kanattis saba Israa'el irratti wanta akkasiitu ta'aa ture jechuudha. Garaagarummaa cubbuu kan hin ta'in gargar baasee barsiisaan jiranii jechuudha warri barsiisuun irra jiru. Tokko kana jechuudha tuffachuudhaan achuma lakkoofsa 6 yoo deemee ilaalle itti fufee maal jedha kan biraan immoo egaa ati seera koo seera Waaqayyoo keetii irraanfachuudhaan immoo Waaqayyoon beekuu sana dhiise jechuudha. Tokkoffaa hin tuffatan amma immoo hin irraanfatan jechuun hin dagatan kan itti himamee ture kan dhaga'anii turan sanayyuu dagataniiru. Har'a immoo kan irra deebi'ee sirriitti hubachiisaa jiru yaadachiisaa jiru hin jiru. Abboommi Waaqayyoo akka isaan eegan kan itti himaa jiru hin jiru. Moor kan isaan irratti focus godhanii jiranii aarsaa cubbuudhaan waan dhiyaatu irratti waan ta'eef namni gargar baasee itti himaa jiru hin jiru jechuudha. Akka lakkoofsa 8 irratti argine ammaatti. Hin irraanfatan seera wanta jireenya isaaniif ta'e kan nama dhibu keessa deebii keessatti Museen yeroo saba sanatti dubbatu maal jedha ture keessa deebii 47 irratti dubbichi jireenya keessaniitti jedha. Dubbiin ni qaba. Isaan amma tuffatanii dagatanii isa dubbiin Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo kuni jireenya keessaniitti jedha. Dubbichi jireenya keessaniitti jedha. Gaafa galaanicha yookaan immoo Yordaanosiin ceetanii biyya isiniif kenname sanatti galtanii bara dheeraadhaaf akka keessa jiraattanii fi dubbicha akka isaan yaadatanii itti hima ture. Isaan garuu maal godhan amma hin dagatanii hin irraanfatanii jedha. Dubbii sana irraanfachuudhaatiin Waaqayyoon beekuu dadhaban isa kanaan dubbii isatti kenname sana dhiisan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 31-32 irratti maal jedha? Dubbii ani isin barsiise dubbii koo barsiisa kootti yoo qabamtanii jiraattan jedha. Sagalee kootti qabamtanii jiraattan abboommii ani isiniif kenne sagalee ani isiniif kenne amma isin barsiise kanatti qabamtanii yoo jiraattanii isin maal gooti dhuga buutota kooti isin maal gooti bartoota kooti isin anaa wajjin warra deddeebi'an isin anaa wajjin warra jiraatan taatu jedha maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Dubbii sana yoo hin daganne ta'e dubbiin sun yoo isin keessa jiraate duuka buutota kooti isin anatti qabatanii warra jiraattaniidha ittiin jedha. Dhugicha hin hubattu dhugichis maal isin godhaa? Bilisa isin baasa birmaduu isin baasa jedha maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Sabni kuni dubbii kana irraanfachuudhaan sabni kuni dubbii isaanii isa dubbii Waaqayyoo isa jireenya ta'e sana dagachuudhaatiin irraanfachuudhaan Waaqayyoon beekuu dadhaban. Kan biraa Ermiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 22 irratti maal jedha? Sabni koo gowwaadha. Sabni koo gowwaa waan ta'aniif ana hin beekan jedha. Waaqayyoon beekuu dadhabuun immoo gowwummaadha kan biraan immoo. Fakkeenya boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Ogummaan inni jalqaba maal godhe? Waaqayyoon sodaachuudha. Gowwoonni maal godhuudha? Gowwoonni garuu ogummaa fi barsiisa yookaan immoo beekumsa hin tuffatu jedha. Isa jireenya isaaniif ta'u ogummaa isa bara ogummaa isa Waaqayyoo biraa ta'e kana hin tuffatu. Gowwoota gowwummaatti fakkaata isaanitti garuu. Iddoo kan biraattis Qorontoos jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti waa'ee fannoo yeroo dubbatu Phaawulos maal jedha? Waa'een fannoo warra badanii maalodha jedha. Gowwummaadha jedha. Nuyi garuu uniif garuu warra isatti amanneef garuu haalleluuyaa warra jireenyaa waamamneef garuu humna Waaqayyooti jedha. Kan hin jechuu barbaade maal inni egaa warra badanitti gowwummaadha yookaan immoo gowwummaadhaan immoo Waaqayyoon dhiisanii baduu jira jechuudha. Akka kanatti saba Waaqayyoo turan garuu Waaqayyoon kan isaan kan beekuu dadhabuu isaanii kan inni addanatti dubbatu maa inni irraanfachuudhaan tuffachuudhaan gowwummaadhaatiin kan isaan Waaqayyootiin beekuu dadhaban jechuudha.